A faster chip, a high-performance display, and the biggest upgrade ever to the camera. Introducing iPhone 13 Pro. It's ready for akkam jirtu uummata qaqqaalii bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qabu jechaa ayinataa labataatii Odeessi Tech Lataarraa. Egaan guyyaarraa kanas qophii koo kutaa itti aanu qabadhee isiniif dhufeera. Qophii koo guyyaarraa kana irratti immoo kanan qabadhee isiniif dhufee egaa tibba kana baay'inaan kan haasa'amaa jiru torban kana keessa baay'ee kan haasa'amaa jiru YouTube irrattis kallattii garaagaraatiin kan argaa jirtanii iPhone 13 jechuudha. iPhone 13 yookiin immoo iPhone 13 maal qabatee dhufee kan jedhu immoo Afaan Oromootiin waliin ilaallaa jechuudha. Egaan amma dhumaatti nu hordofaan affeerraa koo yeroo ta'u subscribe akka gootaniif immoo isin jajjabeessa maalii fi sagantaa dhufu irrattis wal agarra waan ta'eef. Egaan iPhone 13 bara kanas kan inni qabatee dhufee kan bara darbee wajjin wal fakkaataa jechuudha. Kunis iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro fi iPhone 13 Pro Max dha jechuudha. Egaan kontentooti isaa tokko haa ta'an yookiin immoo maqaan isaanii mini, normaalii fi Pro Max haa ta'an iyyuu malee kan bara darbee irraa immoo inni bara kana iPhone 13 garaagaradha jechuudha. Egaan wantoota kana garaagara kan ta'an kana tokko tokkoon waliin kaasnee ilaallaa amma dhumaatti na hordofuun dagatinaan isiniin jedha. Egaan lakkoofsa kanarratti tokko tokkoon maal akka isaan qabataa deeman waliin ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa irratti kan nuti waliin ilaallu iPhone 13 kun maal adda kan isa taasisu kan bara darbee irraa kan jedhu irratti tokkoffaa chipsii yookiin immoo processor isaa jechuudha. Processoriin bara kanaa yookiin immoo chipsiin kan iPhone 13 keessa jiru jechuudha. A15 Bionic chip dha jechuudha. Kunis kan iPhonein chipii mataa isaa waan hojjetuuf kan kaampaanii isaaniiti jechuudha. Kunis kan bara darbee baay'ee performance kan caaludha jechuudha. Akkasumas akka addunyaatti the fastest chip in the world jedhaniiti jechuudha. Kan isaan beeksisaa turanii dhaabbanni iPhone kaampaanii jechuudha. Kan biraan lammaffaa irratti kan nuti ilaallu kan bara darbee irraati kan baranaa kana kan adda taasisu screenii isaati jechuudha. Screeniin isaa kan baranaa kuni tokkoffaa irratti yeroo ilaallu screeniin isaa noochiin isaa kan irra keessaa kan bara darbee bakka kaameraa fi bakka sensoriidhee walitti dabalatee bal'aa ture. Barana isa kana walitti dhiphisanii jechuudha. Kan biraan immoo kanan isiniif kaasu jechuudha. Kan isaan itti dabalan keessaa jechuudha screenii isaatti screenii warra Pro phone jedhaman irratti warra iPhone 13 Pro fi iPhone 13 Pro Max irratti kan inni dabalee refresh rate isaa amma 120 jechuudha. Kan inni irratti dabalee jechuudha. Kan biraan brightness isaa kan bara darbee irraa baay'ee kan caaludha. Kunis amma 1000 nits jechuudha kan inni ga'uu danda'u. Kan biraan sadaffaa irratti kanan isiniif kaasu storage isaati jechuudha. Storage isaa kan bara darbee xiqqaan isaa 64 ture. Inni baranaa kun garuu 128 jechuudha. Xiqqoon isaa gaafa akkasiin jedhu skeeliidhaan dabalaa deema. Kunis akka ammasin barbaadan bitachuu dandeessu jechuudha. Gatiin isaanii akkuma kana hir'ataa deema jechuudha. Kunis yoo storage isaa walii wajjin ilaalle iPhone 13 miniin 128 kaasee amma 512 GB'tti ga'uu danda'a. Akkasuma iPhone 13 kana wajjin wal fakkaata. iPhone 13 Pro immoo 128 dha hanga 1 teraatti jechuudha kan inni guddachuu danda'u. iPhone 13 Pro Maxiinis egaa 128 dha hanga 1 teraa tokkotti jechuudha. Raamii isaatti yeroo dabarru raamiin isaa immoo iPhone 13 mini fi iPhone 13 GB 4 yeroo ta'an iPhone 13 Pro fi iPhone 13 Pro Max immoo raamiin isaanii GB 6 dha jechuudha. Kan biraa gara arfaffaatti yeroo isin dabarsu arfaffaatti kan nuti ilaallu kan baay'ee eegamaa ture kan baay'ee upgrade ta'e jedhamee yaadamaa jiru kaameraa isaaniiti jechuudha. Still kaameraan isaanii maaldha megaapikselii isaa kan bara darbee irraan jijjiiramne jechuu dandeessu. Megaapikselii sana caalaatti kontentoota achi keessatti dabalamanidha jechuudha. Isaan keessaati baay'ee kan baay'ee nama ajaa'ibsiifachiisaa jiran keessaati waa'ee teelee footoo isaadha. Utuu quality isaa hin hir'isiin wanta tokko fagoorra kan jiru tokko zoom godhee suura kaasuu danda'a jechuudha. Kan biraan micro cameraadha. Micro cameraan isaa baay'ee ajaa'ibaa. Kunis amma sentimeetira 2tti gadi bu'ee kaasuu kan danda'udha jechuudha. Kunis baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Kan biraan night mode keessatti illee suura bareedaa halkan kaasuudhaaf baay'ee haala adda ta'een kan fooyyessaniif danda'a. Kan biraan wanti addaa bara darbeen turre kan baranatti dabalame
keessaa tokko cinematographic mode jechuudha. Cinematographic mode kun maalidha jechuu dandeessu. Kunis gaa viidiyoota gaggabaaboo ta'an waraabuudhaaf yeroo isaan itti fayyadaman fiilmiifis ta'uu danda'a, waan garaagaraafis ta'uu danda'a. Nama lama yookiin nama sadii ta'ee distaansii garaagaraarra kan jiru waraabuun DSLR kaameraatiin alatti baay'ee ulfaata moobaayiliitiin akkanatti fokus gootee waraabuuf jechuudha. Kunis gaa bifa amma kun argaa jirtan kanaan yeroo isaan iddoo garaagaraa nama jiru irratti staandardii garaagaraa fayyadamanii fokus godhanii yeroo isaan itti agarsiisan kanatti mul'ate jechuudha kan barana iPhone 13 kanarratti jechuudha. Kunis gaa kan baay'ee isin ajaa'ibu wanta addaa yeroo jalqabaatiif moobaayilii irratti argamedha jechuudha. Just kun yeroo jalqabaatiif kan ta'edha. Kunis gaa gara fuulduraatti moobaayilota baay'ee irratti akka babal'ataa deemu beekamaadha. Isa kana gaa kan barana iPhone 13 irratti dabalamee waan addaadha. Kaameraan isaa akkuma darbee 8K waraabu maaliif 8K waraabuuf yoo xiqqaate meegaapiksiliin 33 fi isaa ol ta'uu qaba. Kanaaf Samsungiin S21 yeroo ammaa kana waraabuu danda'a 8K, kun garuu 8K waraabuu hin danda'u. Ammaaf 4K 60 frame per second dha jechuudha kan waraabu. Kan biraan kan barana baay'ee kaameraa isaa adda taasisee yookiin immoo wantoota addaa kan inni qabate dhufee keessaa tokko image stabilization isaa baay'ee addaadha jechuudha. Kunis yeroo isin socho'aa waraabdanitti akka gambilii waraabdanitti baay'ee sosocho'u jechuudha. Kunis wanta inni kaameraa keessatti waan addaa kan inni qabatee dhufedha. Kan biraan kan baay'ee super ta'e kan barana baay'eema adda taasise keessaati iPhone'n ProRes video waraabuu danda'a jechuudha. ProRes video jechuun kan dura dhageessanii ta'een beeku National Geography'n kaameraa isaan fayyadaman baay'ee high quality dha. Fakkeenyaaf sekendii 84 qofa sekendii 84 hin jedhan daqiiqaa miti sa'aatii miti. Teeraabaayiti tokko waan akkasii fixa jechuudha storage. Yaada kun gaa quality video isin waraabdan irratti jechuudha kan inni hundaa'u. Egaa yeroo jalqabaatiif moobaayilii irratti kan hidhamee ProRes videoon kuni iPhone 13 kanarra jira jechuudha. Kunis gaa warra Pro level irra jiranidha. iPhone 13 Pro fi iPhone 13 Pro Max irra jiran qofarra jechuudha kan inni jiru. Egaa kuni akka amma isaan tilmaamanitti jechuudha daqiiqaa 10 GB 100 amma kana fixuu danda'a jechuudha. Daqiiqaa 10 qofaa jechuudha. Fakkeenyaaf hamma viidiyoo ani hojjetaa jiru kun yoo daqiiqaa 15 fudhate moobaayilii irratti yoo baay'ate GB tokko tuqaa wayii ta'a. Inni sun garuu daqiiqaa 15 jechuun almost 150 waan akkasii fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. 150 GB amma kana itti fa'aa qabachuu danda'a. Kanaaf natti fakkaata bara kana amma teeraa tokkotti ol guddisuun isaanii storage isaa. Egaa kunis gaa kontentii inni qabatee dhufedha jechuudha. Egaan gara arfaffaatti yeroo dabarru kan bara darbeerra barana baay'ee fooyyee kan ba'e keessaa tokko baatirii isaati jechuudha. Baatiriin isaa kan bara darbeerra egaa baay'ee fooyyesseera almost gara percentii 20 hanga 30 dhaga. Kanaaf isaa oliyyuu ta'uu danda'a kan inni irratti barana dabalee. iPhone 13 miniin amma baatirii qabachuu danda'u egaa 2438 miiliyaampiiriidha. iPhone 13 immoo 3240. iPhone 13 Pro'n 3995. iPhone 13 Pro Maxin immoo gaa 4352 dha jechuudha. Baay'ee kan bara darbeerra gaappii gurguddaa qabaa jechuudha. Jaaffaa gatii isaan isiniif kaasa jechuudha. Egaa gatiin isaa yeroo isiniif kaasu baay'ee kan bara darbeerraa inni kun fooyyeen qabu the same almost the same jechuun dandeessu kan bara darbeettiin bahedha. iPhone 13 miniin $699 irraa kaasee amma isaa olitti jechuudha. Kun gaa isa xiqqaa isaati maaliif storage isaa gaafa dabalaa deemtan gatiin isaa dabalaa deema waan ta'eef iPhone 13 immoo normaaliin isaa jechuudha $799. iPhone 13 Pro immoo $999. iPhone 13 Pro Maxin immoo egaa $1,999 jechuudha. Egaa akkuma isin teera waan teeraan isaa fakkeenyaaf amma waan teeraan isaa iPhone 13 Pro Max isaa $1,399 jechuudha. $1,400 jechuudha. Egaa akkasiin storage bitanitti gatiin isaa wal caalaa jechuudha. Kanaaf gaa haala kanaatiin kan ilaaluu dandeessu. Egaa gama biraatiin immoo namoonni baay'een kan baay'ee complain isaan gochaa jiran keessaati hanqinoota inni yeroo bara kana agarsiisa keessaati yoo isiniif kaase tokkoffaa gaa rigidity qaama isaati jechuudha. Rigidity qaama isaati gaafa isin jedhu moobaayiliin sun baay'ee sharpneeriidha jechuun inni isaa waanidha jechuudha. Sharp cornerii qaba jechuudha. Kunis gaafa palmii irra taa'u egaa nama dadhabsaa kan jedhu
yaada qeeqa baay'ee isaaf kaa'uudha. Maaliif qaamni akkasitti gaafa taa'u dhanna keenya amma sararuutti hin ga'a jechuudha. Isa kanadha kan isaan yaada namoonni kaasaa jiranii. Kan biraan immoo kan isaan kaasaa jiran yeroo ammaa kana jechuudha. Jijjiiramni baay'een jiru moobaayilonni yeroo ammaa kana Samsangiin yeroo baay'ee Samsangiin sabara darbee sabarnaa baay'ee fooyyessee baasa. Garuu immoo iPhonein akka kanatti baay'ee fooyyessaa jiru qaamota isaa kana babbareechuu irratti smoothness qaama isaa irratti waan akkasii irratti baay'ee hojjetaa hin jiru jedhamaa jira. Egaa hanqina biraan namoonni yeroo kana kaasaa jiran keessaa tokko wayii chaarjarii isaati jechuudha. Chaarjarii isaa yeroo ammaa kana yoo ilaaltanii stiil sadurii jechuudha kan inni fayyadamaa jiru. Kunis Type C irraa addadha. Yeroo ammaa kana baay'een chaarjaroonni baay'een gara Type C tti jijjiiramaniiru. Akkuma yoo dhageessanii ta'e Awurooppaa Yuuniyen iyyuu moobaayiliin biyya Awurooppaa keessa galu yeroo ammaa kana booda Type C alatti isa galuu hin danda'u jechaa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Kunis baay'ee iPhoneii itti baay'ee gaddisiiseera jechuudha yeroo ammaa kana. Maaliif inni sun mobaayilota kanarraa addadha. Kun immoo baay'ee gaariidha jechuudha. Baay'ee namoonni baay'een kan barbaadaa jiran yeroo ammaa kana kompilinii kan dhiyeessaa jiran jechuudha. Maaliif Type C normaalii Type C mobaayilota baay'eetti gara kanatti jijjiiramaara. Kan isaanii garuu sanirraati adda. Isa kana jechuudha. Kan biraan hanqina namoonni baay'een yeroo ammaa kana kaasaa jiran keessaa tokko wayii chaarjarii isaatiiti. Chaarjarii mataa isaa duukaa dhufaa jiru. Egaa isaan baasii dabalataa namni baasee akka chaarjarii bituuf jechuudha. Isa kanallee sobanii bifa environmentiidhaan illee kaasanii jedhanii namoonni baay'een isaan komataa jiru jechuudha. Bifa environmentii duwwaa osoo hin taane wantoota baay'ee ofii keessanii hojjettanii ta'ee namni isaan qeeqaa jira. Isaan dhuguma namaaf yaadanii ta'e akkasumas yookiin immoo dhuguma environmentiif yaadanii ta'e wanta ammaatti tanaaf ifa ta'e hin jiru. Garuu immoo yaadota namoonni kompilinii yeroo ammaa kana kaasan keessaa isa tokkodha jechuudha. Egaan kutaa kana keessatti kan isiniif kaasee wayii iPhone 13 fiicharoota isaa akkasumas hanqinoota namoonni kaasaa jiran irratti wantoota baay'ee haasoneerraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota koo sagantaan koo kana ture. Namoonni baay'een yaada qabdu yoo ta'e yaada keessan komentii keessanaaf kaa'uun dagatinaa. Baay'ee komentii barreessaa jirtanii wanti kun jajjabeeffamuu qabaa itti fufuu qabaa kan jettanaaf barreessaa. Akkasumas hanqinni jira jettanii yaaddan bifa kanaatiin qopheessitee hanqina kana sirreeffadhu yoo jettan yaada keessan nan fudhadhaa. Akkasumas kutaa dhufu irratti sagantaa kana yoo qopheessite bifa garaagaraatiin naa gaafachuu dandeessu. Bifa kanarratti uummati keenya beekumsa akka qabaatuuf yaada garaagaraa naaf kennuu dandeessu isiniin jedha. Baay'ee isin galateeffadha. Egaan sagantaan koo kana ture. Torbeetti wal agarra yoo subscribe gootan.